Harka fuun akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaa torban kanaati. Sona miidiyaalee addunyaa waa'ee keenya tibba kana maal haasa'anii jenne kan qabiyyee isaanii keessa deemnee waliin ilaallu sagantaa torbaniiti. Tibbana waa'ee keenya maaltu haasa'amaatti jira. Walduraa duubaan ilaaluuf jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Kun kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaati. Waajjirri dhimma alaa United States waggaan yoo barri haaraan dhiyaatu sadarkaa addunyaa irratti namoota ilaalcha isaaniif jecha hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa mootummoota abbaa irree keessa jiranii akka hiikamaniif duula marsaa hawaasummaa geggeessu. Duulli marsaa hawaasummaa kun kan geggeeffamus karaa marsaa hawaasummaa waajjira dhimma alaa biyyattiitiin. Mata dureen duula kanaas Launch for Free to be Home Political Prisoner Campaign jedha. Hidhamtooti kun bara haaraa kana maatii isaanii waliin dabarsuutu malaa fi akka jechuuti qabiyyeensaa. Duula marsaa hawaasummaa Tiwiitarii irratti kan bara kana adda durummaan kan jalqabanii jiranii mootummoota gamtoomanitti bakka buutuu United States kan ta'an Ambaasaadder Samantha Poweri. Waggaa haaraaf yookaan ayyaanaaf yoo walitti qabamnu waa tokko yaadanna. Kunis namoota abbootii, haadholii, ilmaan, intala, obboleessa, obboleettii isaan ilaalcha siyaasaa hordofaniif jecha mootummootii abbaa irree sagalee isaan ittiin lammii isaaniitiif dubbatan ukkaamsuudhaaf mana hidhaatti darbatantu nutti yaadatamaa jedhan Samantaan. Isinitti haa mul'atu. Isaan kun bara haaraa meeqa, bara guyyaa kabaja dhaloota ijoollee isaanii meeqa mana hidhaa keessatti dabarsanii otoo maatii isaanii waliin kolfanii, seeqanii, taphatanii dabarsuu barbaadanii mirga lammii isaaniif dubbachuu isaaniitiif qofaaf meeqatu mana hidhaa mootummoota abbaa irree keessatti dararaa argaatti jira. Kanaaf jedhan Ambaasaadder Samantha Power baatii ayyaanaa kana guutuu namoota mirga saba isaaniitiif jecha mana hidhaa mootummoota abbaa irree keessa jiranii isaan badii isaanii tokko malee hidhaman, isaan qalbiin ijoollee isaanii, qalbiin haadhaaf abbaa isaanii, qalbiin haati manaa isaaniif qalbiin abbaa manaa isaanii, obboleewwan isaanii karaa ilaalaa bara haaraa kana ayyaaneffatan sana nutis isaaniif maatii isaan boodatti dhiisanii hidhaman sana yaadannaa jedhan. Namoota akkasii hedduutu mana hidhaa mootummaa abbaa irree keessa jira kan jedhan Samantha Power hundi isaanii qalbii fi yaada keenya keessa jiraatan iyyuu isaan keessaa garuu waggaa haaraa kanaaf namoota hanga tokko maqaa dhoofne akka isaan bilisa ba'an nagaan gara maatii isaaniitti deebi'aniif duula geggeessinaa jedhanii. Hidhamtooti nuti maqaa dhoofnu kun kanneen maqaan isaanii beekamuuf hin beekamne ifatti ta'e dhoksaatti mana hidhaa mootummoota abbaa irree keessatti dararaa argaa jiran bakka bu'uu jedhan Samantaan. Duulli kun kan geggeeffamus muddee 12 bara 2016 irraa jalqabee yoo ta'u hanga barri keessa jirru kun raawwatee barri 2017 haaraan seenutti guyyaa guyyaatti maqaa hidhamaa tokko kaasuudhaan seenaa fi maatii akka isaan itti hidhaman yookiin akka isheen itti hidhamte addunyaaf ifa taasisnaa jedhani. Waggaa kanaaf waajjirri mana marii biyyattii hidhamtoota siyaasaa 10 akkasumas biyyoota hidhamtooti kun keessatti hidhamanii jiran filachuudhaan maqaa dhahee jira. Isaanis akka biyyaatti yoo kaasne Raashaa, Itoophiyaa, Iraan, Egypt, Azerbaijan, Sooriyaa, Kuubaa, Gaambiyaa, Chaayinaa fi Venezuelaa. Waajjirri dhimma alaa United States sadarkaa addunyaatti hidhamtoota siyaasaa waggaa haaraa kanaan bilisa ba'anii mana isaanii dabarsuu qabu jechuun duula bal'aa geggeessaa jiru keessaa kan hidhamtoota siyaasaa Itoophiyaa bakka bu'uun maqaan isaanii fuula duula geggeeffamaa jiru kanaarratti ka'e obbo Baqqalaa Garbaati. Kunis madda odeeffannoo tibba kanaa marsaa waajjira dhimma alaa United States irraa argannedha. Kun kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaati.
Miseensi mana marii gamtaa Awurooppaa aadde Anaa Gomes mirga namoomaa fi dimookiraasii ilaalchisee gabaasa waggaa dhiyeessan irratti ammas irra deebi'uudhaan tibba kana dhimma hidhamu Dr. Mararaa Guddinaa ilaalchisee qeeqa bal'aa mootummaa isaanii irratti dhiyeessaatti jiru. Anaa Gomes namni Dr. Mararaa Guddinaa afeeree gamana akka dhufan taasise anadhaa jechuun haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa ofiisaatii shororkeessaa ta'ee otoo jiru nama kanaan sababaa isaan Dr. Biraanuu Naggaatiif atleet Fayyisaa Lalisaa cina ta'an qofaaf yoo shororkeessaadhaa jedhee mana hidhaa keessatti dararaa irraan ga'u callisnee ilaaluu hin qabnu jechuun dubbatani. Anaa Gomes dubbii isaanii miira dallansuun dhuunfatame kana keessatti Dr. Mararaa Guddinaa akka abukaattoo isaanii waliin wal hin argine dhorkamanii turanii akkasumas mana hidhaa sana keessatti dararamaniiru jedhan. Annual report reiterates Parliament's call for the EU institutions and member states to place human rights at the center of our relations with all third countries, including strategic partners. But Parliament continues to be bluntly disregarded, and not just in Syria and Iraq, as Lamia and Nadia today pointed out. One latest evidence is the European Council's silence and the Commission's perfunctory criticism over the recent arrest of Professor Mararaa Guddinaa, a prominent Oromo opposition leader who is being tortured in Ethiopia and continues to be denied access to a lawyer. His crime was to speak at the public hearing hosted by me in this Parliament on the situation in Ethiopia with exiled Oromo athlete Fayyisaa Lalisaa and Professor Birhaanuu Naggaa, said to be a terrorist by the real terrorist, the Ethiopian government. The External Action Service and the Commission have yet to join the European Parliament's President in demanding the immediate release of Professor Mararaa Guddinaa. The EU cannot be credible about human rights and the rule of law when it prepares to further finance via the Migration Compact the undemocratic regime in Ethiopia, already Africa's top recipient of our development aid, a country under state of emergency where thousands of peaceful protesters were massacred, assassinated, or languish in jails crowded with journalists and other prisoners of conscience, a country from which thousands have to flee as refugees and migrants, 88,000 this year alone into war-ravaged Yemen, according to UNHCR. How many Ethiopian citizens will have to die, and how will Ethiopia have to come close to civil war to end the EU's complicity with this brutal and callous dictatorship? Itoophiyaan biyyoota Afrikaa mootummaa keenyarraa gargaarsa guddaa argatan keessaa tarree duraarra jirti kan jedhan Anaa Gomes maallaqa mootummaan keenya akka malee itti laataa jiru kanatu mootummaa sana ija keenya jalatti gara abbaa hirrummaa isa daangaan qabneetti jijjiiraa jira jedhani. Manni marii gamtaa Awurooppaa isa kana callisee ilaalaa jira jechuunis qeeqa qaban dhiyeessaniiru. Tibba darbes akka Dr. Mararaa Guddinaa hidhamaniin Anaa Gomes ibsa bal'aa baasuu isaanii dhiyeessinee turre. Kunis madda odeeffannoo tibba kanaati. Kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaa Har'aati. Amma immoo gara dhimma Itoophiyaa ilaalchisee mata duree garee mirga namoomaarraa Itoophiyaaf dhiyaate jalatti gaazexeessitooti hidhaman meer kan jedhu tibbana gaazexaa Washington Post fi kan biroon qabatanii dhiyaatanittan isin dabarsa. Gabaasa kana kan dursa dhiyeesse muddee 14 bara 2016 Associated Press ture. Har'a immoo miidiyaaleen addunyaa hedduun walharkaa fuudhanii gabaasaatti jiru. Akkas jedha. Mootummaan Itoophiyaa erga bara 2014 as gaazexeessitoota biyyattii hidhee aga ammaatti achi buuteen isaanii hin beekamin jiru hatattamaan ifa gochuu qabaa jedha. Mootummaan sun gaazexeessitoota kana bakka akkasii jiru jedhee maatiifis ta'e lammii isaaf ifa gochuu hanqachuun kan tasa fudhatama hin qabaannedha kan jedhu gareen mirga namoomaa kun fakkeenyaaf maatiin gaazexeessaa Tamasgen Dassaaleeny bakka ilmi isaanii kun jiru wallaaluun faallaa mirga demokraasiitii jedhee jira. Namni kun mootummaa maqaa balleessee jechuun himatan hin jirreen kan waggaa 3 dura qabamee hidhame ta'uu kan eeru gareen kun bulchiinsa mana hidhaa
federaalaa Itoophiyaatti nama hojii hariiroo uummataaf itti gaafatamaa ta'an obbo Gizaachoo Mangistee Associated Pressiin gaafatamanii waa'ee nama kana waan tokkoyyuu akka hin beeknee fi isaan biratti akka hidhamee hin jirre ibsuu isaanii tuqee jira odeeffannoon kun. Labsii yeroo muddamaan boodas mootummaan sun gaazexeessitoota biraa lama akka hidhe kan eere. Maddi kun biyyattiin sarbamiinsa mirga namoomaatiin sadarkaa addunyaatti tarree warra duraa keessa seenaa jiraachuu ishee ifa kan taasise tibbuma kana. Amma immoo gara mata duree biraatti ceena kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaa Tibbanaati. Itoophiyaan sarbamiinsa mirga namoomaa dhiibbaa hidhaa fi dararaa hidhattooti ishee lammiilee biyyichaarraan ga'aa jiran ija addunyaa jalaa dhoksuudhaaf jecha miidiyaalee hawaasummaas ta'e intarneeta uggurtee jechuun kan tibba kana ibsa waliigalaa baase immoo dhaabbata mirga namoomaatiif looguun beekamu gameessicha Amnesty Internationalidha. Dhimma kana irratti gabaasni BBC waa'ee Afrikaa irratti fuulleffatus bakka guddaa laachuufiin gochi mootummaan Itoophiyaa itti jiru kuni seeraan alaa jechuun kan gabaase tibbuma keessa jirru kana. Amnesty International gabaasa kana keessatti mootummaan Itoophiyaa tajaajila intarneetii biyyattii keessatti ugguruudhaan miidhaan lammii sana irraa hidhattoota isaatiin ga'aatti jiru akka addunyaa jalaa dhokatuuf intarneeta balleessuu fi miidiyaalee hawaasaatti dhimma ba'uun akka kanaan dura gochaalee hammeenyaa hidhattooti isaan raawwatan akka gad hin baanee fi dhorkaa jira jedha. Itoophiyaan labsii yeroo muddamaa bu'uura godhachuudhaan odeeffannoo lammiileen ishee argachuu malan guutummaan guutuutti cufuun seeraan ala akka ta'ee fi kun ammoo faallaa waliigaltee mootummoota gamtoomanii irratti Itoophiyaan mallatteessite diiguu ta'uusaa jabeessee tuqee jira. Mootummaan yoo labsii kana labsus tahee jedhee kan dursee karoorfatee fi sagalee uummataa ukkaamsuun sirna bulchiinsasaa dheereffachuuf kana godhee jedha. Dhaabbata Amnesty Internationalitti itti aanaa daayireektara Afrikaa dhimma Itoophiyaa kan ta'an Micheelee Nagaarii gabaasa dhaabbata isaanii kana yoo bal'isanii miidiyaaleef ibsan maddeewwan odeeffannoo 16 fi marsaan WhatsApp jedhamu kan keessumaa dargaggooti biyyatti gochaalee suukanneessoo hidhattooti sirnichaa lammiilee isaaniirraan ga'an waraabanii itti miidiyaalee biyya alaa maadheeffataniif dabarsan guutummaatti cufamaniiru jedhan ibsa BBCdhaaf laatan irratti. BBC rakkoon amma Itoophiyaa mudataa jiru kun kan gannoota 12 kana biyya Maalii mudataa jiru waliin wal fakkeessee nama sadaffaa afeeruudhaan bal'inaan dhiyeessee jira. BBC'n akka jedhutti mootummooti abbaa hirree madda odeeffannoo ukkaamsuun matumaa yoo uummata irratti isaan kakaase malee hin callisiisu jechuun sochii dargaggoota biyya Maalii waabeffachuudhaan gabaasee jira. BBC irratti garee mootummaa bakka bu'uudhaan kan dhihaatan namni maqaan isaanii Henook Yaared jedhaman tokko ammoo himannaa miidiyaaleen addunyaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyeessaa jiran kana akka malee komatu. Matumaayyuu Itoophiyaan ijaarsa daangaa olaantummaa heeraarra jirti jedhu namni kun. Itti dabaluunis ragaa hunda osoo hin qabaatin nurratti murtoo kennuu dhaabuu qabdu jechuun akeekkachiisanis. Dhiibbaa miidiyaan hawaasaa Itoophiyaa irratti geessisaa jiru ilaalchisees akka waan biyyooti giddu galeessa bahaa fi isaan finxaaleeyyiidhaa ittiin jedhan harka keessaa qabanitti dhiyeessuudhaan dhimma Itoophiyaa biyyoota Afrikaa biroon wal bira qabdanii dhiyeessuu hin dandeessanii jedhanii mormu. Nuti jedhu obbo Henook mootummaan Itoophiyaa yookiin uummati Itoophiyaa jechuu isaaniiti nuti garee finxaaleeyyii biyyoota alaa kanneen akka biyyoota lixaa maadheeffatan hedduutu nageenyaa fi tasgabbii keenya booressuu barbaada. Isa kana immoo marsaa hawaasummaatti dhimma ba'uun hojii isaanii hojjechaatti jiru. Miidiyaaleen hawaasummaa nuun waan gaariidhaan nun fayyadaa hin jiranii jedhan akka biyyaatti bu'aa irraa buufataa jiru tokkoyyuu hin qabnu. Kanaaf guutummaan guutuutti marsaaleen hawaasummaa cufamuun yaada furmaataati jechuun ibsa Amnesty Internationaliif gabaasa BBC balaaleffatu. Kun yaada tarkaanfataa jaarraa 21ffaa kanarratti deeggartoonni mootummaa Itoophiyaa hordofanidha. Kun odeeffannoo tibba kanaati. Isattaa nuti ceena kan daawwataa jirtan Sona Miidiyaati. Barcuma obbo Geetaachoo Raddaa kan dhaalan ministeerri dhimmoota koominikeeshinii Itoophiyaa haaraan Dr. Nagarii Leencoo yeroo duraatiif maamilootan sagalee raadiyoo Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraa irratti gaaffii kallattiin namootarraa isaanii dhiyaataa tureef kan deebisan tibba kana ture. Miidhaa, dhiibbaa, ukkaamsaa, ajjeechaa, dararaaf hammeenya waggaa tokko guutuu
uummata Oromoos ta'e guutummaatti biyya Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa ba'eef abukaattummaa dhaabbatanii akka hin dhaga'amneef kan haguugaa ba'an ministiriin dhimmoota kominikeeshinii Itoophiyaa kan turan obbo Geetaachoo Raddaa mata duree mootummaan sun gadi fageenyaan haaromsamuu jedhu jalatti bakka isaanii bu'uun komee uummati Oromoo sirna sanarraa qabu bifa tasgabbeessuu fakkaatuun kan muudamanii gara aangootti dhufan Dr. Nagarii Leencooti. Dr. Nagarii Leencoo Yuunivarsiitii Finfinneetti wayita barsiisaa gaazexeessummaa turanitti nama naamusa gaazexeessummaa sirnaan barsiisan qofaa osoo hin taane nama imaammatti gaazexeessummaa sirriitti akka hojiirra oolu carraaqanii fi gaazexeessitooti mootummaallee isa kana akka hordofaniif nama mootummaa qeeqan akka turantu himamaaf. Haa ta'uti har'a namni kun bakka kaleessaa sana hin jiran. Har'a yaada ofii dubbachuun daran itti ulfaata. Har'a Dr. Nagarii Leencoo kan isaan haasa'an afaan mootummaatiin malee yaada dhuunfaa isaanii kan duraanii sana miti. Har'a mirgi inni duraanii sun hin jiru. Haa ta'u malee hojiin gaazexeessummaa ogummaa sana bu'uura godhatee tajaajila uummataaf dursi laatame akka hojiirra oolu namni itti gaafatamuu qabu akka itti gaafatamu gaazexeessummaa qorannaas ta'e gaazexeessummaan misoomaa isa kanarratti akka gadi fageenyaan barsiisaa turan eeruun har'as sababa ministeera ta'anii muudamaniif jecha hojii isaanii kaleessaa sana akka hin jijjiirre haasa'u Dr. Nagariin. አመሰግናለሁ። ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ እኔ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሆኜ የምሰራቸውና የማምንባቸው ሙያውን በተመለከተ ወደዚህ ፖዚሽን ሲመጣ የምቀይርበት ምክንያት የለም። እንደሚታወቀው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ሆኜ በተለያዩ ስልጠና መድረኮች ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ጋዜጠኝነት በትክክል በሙያው መርሆ ወይ ደግሞ ሙያውን መሰረት አድርጎ መተግበር እንዳለበት ማምንበትን ለመመለከታቸው እንዲደርስ አደርግ ነበር። በቦርድ ውስጥም ደግሞ የምጠበቅብኝን እንደዛው እሰራ ነበር ማለት እችላለሁ። ስለዚህ ወደዚህ በመጣበት ጊዜ እንግዲህ መንግስት እንዳውም ብዙ ጊዜ ትልልቅ የመንግስት ኃላፊዎችም ጭምር የኔን ስልጠና ይከታተሉ ነበርና ምናልባት በስልጠናዎቹ ላይ ማነሳቸውም ይሁን በትምህርት ቤት ከተማሪዎቻችን ጋር የምናነሳቸው ለሀገር ጠቃሚ ባይሆኑ ኖሮ ይሄንን ኃላፊነትም ደግሞ ይሰጡኛል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም አስፈላጊ የሆኑ ጉዳዮችን ናቸው ስናነሳ የነበረውና እዚህም ተግባራዊ እንደሆን እንደሚሰራ ጥርጥር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ በኢቢሲም ሆነ ኦሮሚያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ውስጥ በቦርድ አባልነት ስሰራ በቆየሁት ጊዜ የጋዜጠኝነት ስራ ሙያውን መሰረት አድርጎ ለህዝብ ጥቅም ቅድሚያ ተሰጥቶ ተጠያቂ መሆን ያለባቸውም ተጠያቂ እንደሆኑ የምርመራ ጋዜጠኝነት ጭምር በትክክል እንዲተገበር የበኩሌን ድርሻ ስወጣ ነበር። ከዛም ባሻገር ደግሞ እንግዲህ የልማታዊ ጋዜጠኝነት የምርመራ ጋዜጠኝነትን እንደ አንድ ይዘቱ ወይ ደግሞ እንደ አንድ አካሉ እንደያዘ ነው የማምንበት። ቲዮሪም ደግሞ እንደዚህ ነው የምለው። ስለዚህ አሁን እዚህ ስለመጣው ያ ይቀየራል ብሎ ስጋት ባይገባቸው ጥሩ ነው ማለት ነው ባጭሩ። dhaggeeffatooti haasaa Dr. Nagarii Leencoo kana gama raadiyoo sagalee Ameerikaan caqasaa turan garuu otoo fagaannee hin deemin ammayyuu jijjiiramtaniittu ittiin jedhu Dr. Nagariidhaan. Namni kun akka jedhanitti erga Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa miilli keessan gadi ba'ee ministeera taatanii as deebii isin miidiyaadhaaf laattan hunda jala deemeen hordofaa jiraa jedhu erga aangootti dhuftanii yeroo xiqqoodha. Yerootti kana keessatti garuu gocha abbaa hirrummaa mootummaa nu bitaa jiru dhoksuudhaaf daandii isin irra deemtan yaada isin laattan sobaaf hammeenya sirna tajaajiluuf muudamtanii sana aguuguudhaaf deebii isin gaazexeessitootaaf laattan baay'ee na ajaa'ibaa jiraa jedhan. Itti dabaluunis gaazexeessitooti miseensoti paartilee mormituu deeggartoonni isaaniif namooti nagaan mana hidhaa mootummaa guutanii jiru. Isin haala amma biyyattii keessatti adeemaa jiru kan mee akkamiin ilaaltu? Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti mootummaa akka isin isa tajaajiltaniif isin muude kun uummata isaarratti sarbamiinsa mirgaa hangana hin jedhamne raawwataa jira. Dhugaan jiru haadholiin dhala isaanii waliin yeroo itti hidhamanirra geenyee jirra. Haati manaa abbaa manaashee haadhaaf abbaan ijoollee isaanii walumaa galatti hojii uumaan otoo hin taane gocha mootummaatiin uummati keenya du'ee ajjeefame wal awwaallachaatti kan inni jiru. Isa kana uummata duratti dhiyaattanii mootummaa kanaaf haguuguun ga'ee hojii isin hojjettaniiti moo hojii aangaa'ota mootummaa uummati kun hin beeku jettanii dhoksuudhaaf dhuftanii jedhu namni kun. እሺ ዶክተር ነገሪ ቀጣዩ ጥያቄ ግን ያይ ተቀይሯል የሚል ግምት ያላቸው ናቸው።
አቶ አለነ አላምረው ይባላሉ። እርሳቸውም በኢሜል ነው ጥያቄያቸውን ያደረሱን። ምን ይላሉ? ዶክተር ነገሪ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወጥተው የመንግስት ስልጣን ከተረከቡ አጭር ጊዜ ቢሆኖትም መጀመሪያ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ አመሰግናለሁ። ሁሌም የሚሰጡትን መልስ ሳዳምጥ ግን እስካሁን በስልጣኖ የመንግስታችንን ውሸትና ኢ-ዲሞክራሲያዊ አድራጎቶች ያስተባብላሉ። ጋዜጠኞች፣ የፓርቲ መሪዎች፣ ደጋፊዎቻቸውና ሰላማዊ ሰዎች በሙሉ እስር ቤት ናቸው። እርሱ አሁን በአጠቃላይ ስላለው ሁኔታ ምን አስተያየት ይሰጣሉ? ይላሉ። ሁለተኛ ጥያቄያቸው በአማራና በኦሮሚያ ክልል በመንግስቱ ኢሰብአዊ ስራ ህዝብ እየተንገላታ ነው። እውነቱ እናቶች ከነልጆቻቸው የታሰሩበት፣ ሴቶች ባሎቻቸውን፣ አባትና እናት ልጆቻቸውን፣ ህዝብ እህት ወንድሙን የቀበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን ለህዝብ ማስተባበል ምን ይባላል? ህዝብ አያቅም ብለው ይገምታሉ ወይ ባለስልጣናት? ይላሉ። የተያያዘ ነው ያቶ አለነ ጥያቄ። ዶክተር ነገሪን አንጋዋቲ ሞቱማ sobdoota isa jedhuuf akkasumas sarbamiinsa mirga namoomaaf himatamu aangawoota mootummaa mormuudhaan eegalu deebisaanii mootummaa otoo hin taane kan rakkoo qabu namoota dhuunfaa mootummaa sana keessa jiran akka ta'e dubbatu. ጥሩ እንግዲህ አቶ አለነ ያነሱትን ጥያቄ የመጀመሪያውን ጥያቄ በተመለከተ መንግስት ባለስልጣናት ውሸት እንዲሁም ደግሞ የዲሞክራሲያዊ አሰራር ለተባለው እኔ እንደማምንበት መንግስትን ጠቅልሎ ውሸታም ነው ማለትም እኔ ትክክል አይመስለኝም። ነገር ግን ደግሞ በመንግስት ውስጥ ያሉት ግለሰቦች ችግር ሊኖርባቸው ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ማንቀበለውና ማንም ስልጣኑን ተገና አድርጎ ህዝብ እንዲጎዳም የምናበረታታ እንዳልሆነ ህጋዊም እንዳልሆነ በህገ መንግስቱም ስር የወጡት ህጎች ያንን እንደማይደግፍ አንዳንድ ግለሰቦች ስልጣንን ተገና አድርጎ ጉዳት ሲያደርሱ እንደነበረና ይሄ ደግሞ መንግስት እርምጃ እንዲወስድ እንዳስገደደው አሁን በጥልቀት መታደሱም ከዚሁ ጋር የተያያዘ ሆነ ሲገለጽ ቆይቷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ያለሁት አንዳንድ ኃላፊነት የማይሰማቸው ኃላፊዎች የሚያደርጉትን ለማበረታታት ሳይሆን በሰጠኝ ኃላፊነት ከሌሎችም የመንግስት ኃላፊዎች ጋር በመሆን ተጠያቂነት እንዲሰፍን ለማድረግ ነው። ስለዚህ እንዲሁ በአጠቃላይ መንግስትን ግን በአጠቃላይ መኮንን ትንሽ አስቸጋሪ ነው መስለኝና ስፔሲፊክ ሆነን ችግሮችን በየጊዜው በማጥናት ለዜጎቻችን ተገቢው ምላሽ እንዲሰጥ ማድረግ ላይ ከህዝቡ ጋር መስራት ያስፈልጋል ብዬ ነው የማምነው። ያደ ዶክተር ነገሪ ሌንጮት እስን እንደቢሳ ገሩ ያዲ ነሞተ ዱንፋፊ ሞቱማ ገርገር ባሰኒ የሱኩን አከሚን ኢላላማ ኢሳ ጀዱ ሜጥቆሼ በልስኔ ሃይላሉ ሞቱማን ኤኝ namni dhuunfaammoo eenyu isa jedhuuf tarii otoo biyya olaantummaan seeraaf heeraa keessa jiraatu ta'ee eeyyee aangaan mootummaa seera cabsan tokko heera mootummaatiin himatamu seeratti dhiyaatu. Har'a garuu matumti isaanii Dr. Nagarii Leencoo kan muudaman dhugumaan dandeetti isaaniitti mootummaan amanee isa beekan akka hojiitti hiikaniif osoo hin taane deebii amma isaan deebisaa jiran kana babbareechanii akka isaan deebisaniif achi isaan kaawwate. Maalif yoo jenne ajjeechaa magaalaa Gimbii yookaan Gullisoo kanaachammoo Naqamtee keessatti raawwateef bulchitoota magaalaalee sanatu rakkoo qabaa haa jennu. Rakkoo wal fakkaataan yoo godina Harargee dhiyaa fi bahaa godinaalee Arsii akkasumas Jimmaa fi Shawaa keessatti raawwatu nama dhuunfaatu rakkoo kana geessisaa jiramoo sirna sanatu kana raawwataati jira. Barumsii fi dhugaan Dr. Nagarii Leencoo hordofan isa kana erga namoota dhuunfaatu itti gaafatama ta'e fagoo deemuun nurra hin jiraatu. Magaalaa isaan keessaa dhufan Dambidolloo keessatti yeroo adda addaatti namooti dargaggoota magaalaa sanaarratti fuulleffatanii rasaasaan rukutan seeratti dhiyaatanii akka namtokkeetti akka itti gaafatamaniif tattaaffii Dr. Nagarii Leencoo godhan maal fakkaata? Biyya isaan keessatti dhalatan kana keessatti kan haati reeffa mucaasheerra akka teessuuf dirqisiifamte. Waa'ee haadha reeffa mucaasheerratti reebamte sana Dr. Nagarii Leencoo har'a maal jedhu? Badii bulchaa sanaati moo badii nama sanaa raawwateeti? Yoo mootummaan isa kana keessaa harka hin qabaanne namooti gocha sana raawwatan seeratti dhiyaatanii himatamaniiru. Dr. Nagarii Leencoo isa kana maal jedhu? Deebiin qaban. Guutummaadhumatti
nuti namoota gocha akkasii raawwatan hin jajjabeessinu jedhani deebii isaanii irratti. Eeyyee silas miidiyaa irra dhufanii ni jajjabeessinaa hin jedhan obbo Geetaachoo Raddaa dhiifam Dr. Nagarii Leencoo. Silas maqaadhumatu wal jijjiire malee gochi isaanii tokko miti. Kun kan daawwataa jirtan sona miidiyaa har'aati. Mata duree biraatti ceena. Mata duree keenya isa xumuraatti haa ceenu. Filannoo mootummaa Ameerikaa 45ffaa ilaalchisee yaadota hedduutu gama imaammataa biyya alaa mootummaa haaraan filame jechuunis Doonaald Tiraamp hordofuu malan ilaalchisee sirna isaanii jalatti hireen mootummoota abbaa hirree maal fakkaachuu akka malu xiinxala barumsaa kanneen laachaa ba'an hedduudha. Namooti tokko tokko duula filannoo sanaarratti aadde Hilaarii Kilintan yoo filataman hidhata abbaa warraa isaanii dhimma hojii namoomaa wal qabatee dureessicha biyya Itoophiyaa harka mootummichaa ta'an Sheek Mohaammed Alaamuddin waliin qaban eeruudhaan Hilaarii caalaa Doonaald akka filatamaniif yaada laachaa ba'an. Doonaald Tiraamp nama daldalaa waan ta'aniif maallaqa Yuunaayitid Isteet mootummoota abbaa hirree gargaaruuf baaftu sichi ba'uu hin maluu kan jedhan hedduu turan. Haa ta'u malee filatamuu Doonaald Tiraampiin booda odeeffannoo miidiyaaleen addunyaa achi as baasaa jiran akka agarsiisutti intalli Tiraamp Ivaankaan biyya Chaayinaa keessaa warshaa kophee qabdu gara Itoophiyaatti akka jijjiiraa jirtu agarsiisa. Let's talk about Ethiopia for a moment. Donald Trump's daughter is going to make shoes there, which is wonderful. Ethiopia has a parliament that has 0 members of the opposition. There have been protests among the Oromo and the Amhara people in Ethiopia for the last 10 to 12 months. Thousands and thousands of people have been arrested and killed. The American State Department under President Obama has had this very light touch. Please, 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 let's do something about this. With the Trump business having shoes manufactured there, this just gives the imprimatur that, America is doing business with us. We can't be that bad of a regime, and we will continue to repress people. And then Zainab, you also... Kun gabaasa tibba kana maddeen oduu addunyaa gurguddoon sarbamiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa mudataa jiru waliin wal bira qabuudhaan imaammata biyya alaa Doonaald Tiraamp hordofan jalatti hireen uummata Afrikaa maal fakkaachuuf deema isa jedhu irratti marii dhiyaaterraa kan fudhannedha. Isa kana irratti namoota hedduutu yaada isaanii laadhate. Ivaankaan kan biyya Chaayinaatti warshaa kophee dubartootaa oomishuu guddaa qabdi. Yeroo dhiyoo gidduutti warshaa sana buqqaaftee gara biyya Itoophiyaatti akka geessuuf jirtu kan himamaa jiru. Kun ammoo gatiin hojii humnaa biyya Itoophiyaa keessatti kan isheen Chaayinaatti baafturraa baay'ee gadi bu'aa waan ta'eefidha. Akka miidiyaaleen jedhanitti Ivaankaan jalqaba kan isheen onnee mootummaa Itoophiyaa keessa seente bara 2020tti lammiilee biyyatti 30,000 ta'aniif carraa hojii banaa isa jedhuuni. Akka maddi oduu AFP tibba kana gabaasetti Ivaankaan isa kana hojiirra oolchuudhaaf $1 biliyoona hanga biliyoona 1.5 akka ishee baasisuuf jirudha. Kun biyyoota akka Itoophiyaa sirna abbaa hirree ta'anii gargaarsa mootummoota alaarratti hirkatanii jiraataniif galii guddaadha. Waa'ee galii isaa qofaayyuu miti. Abbaan intala kanaa pireezidantii Yuunaayitid Isteet ta'uun ammoo hariiroo biyyoota lameenii bifa biraa qabachiisuudhaaf jira. Doonaald Tiraamp dantaa biyya isaanii qofaaf osoo hin taane dantaa dhuunfaa isaaniif jecha sirna sana waliin harkaaf harkoo ta'uun dirqama ta'uuf jirti jechuudha. Itoophiyaan garee mirga namoomaan otoo qeeqamaa jirtu biyyi isaanii Yuunaayitid Isteet akeekkachiisa imalaa otoo baasaa jirtu mootummooti gamtoomaniif miidiyaaleen gurguddaan addunyaa biyyatti biyyoota sirna abbaa hirrummaan geggeessan jalatti otoo ramadaa jiranii intalli pireezidantii biyyatti warshaa guddaa hanga kana ga'u biyya sanarratti dhaabuudhaaf deemuun hariiroo mootummaa wayyaaneef sirna Doonaald Tiraamp maal akka fakkaachuu danda'u beekuun nama hin dhibu. Doonaald sichi mootummaa Itoophiyaa tiksuu osoo hin taane qabeenya isaanii biyyattii keessaa intalli isaanii qabdu tikfachuuf jecha sirna sana tiksuu fi utubuun fardii taati jechuudha. Egaan sonni miidiyaa har'aaf jenne kanneen irratti fuulleeffatanii torban ammoo sagantaalee biroo qabannee walitti deebina. Hangasitti nama torbaniin waa taasisuu jecha torban gaarii. Ifbooda deebi'ee isa diinni bituu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee
diinan saa eeggataa garaa saa hidhatee. Gandhe kifate foddaa bilisummaa kunootti dhihaate tokkichi ilma ormaa kunoo tattaafate.